Ashamar kafune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirraan qopheessee dubbisuun kan isin biraan ga'uun bunnoo waa beekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Gujii baatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti itti fufee jiraachuun himamee jira. Magaalaa Dambidollootti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa hawaasa duratti rasaasatti roobsuun ajjeesuun himame. Baankiin Misooma Afrikaa hojjettoota isaa Finfinnee keessaa baasuuf murteessuu ibsee jira. Lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti hidhamanii jiran rakkoo hamtuu keessa jiru jedhamee jira. Yukireeniin kan weeraree obbo Vladimir Putin barbaachisaa yoo ta'e Raashiyaan Yukireen waliin mareechuuf qophiidha jedhanii jiru. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Gujii baatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti itti fufee jiraachuun himamee jira. Wal waraansi kun guyyaa kaleessaa aanaa Gooroo Doolaatti adeemsifamaa jiraachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa har'aas aanicha keessatti lolli jabaan adeemsifamaa jiraachuu maddi keenya GMN itti himee jira. Akka gabaasii bakkicharraa GMN qaqqabee ibsutti loltoonni mootummaa dabalataan bakka biraa irraa dhufuun yeroo ammaa madoo kaafachaa akka jirus nuuf himee jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa gootummaa fi dandeettii isaanii uummata harka duwwaa irratti agarsiisuu kan amaleeffatan waraana bilisummaa Oromootiin dirree keessa kaachifamaa hoggaa reebaman ija keenyaan agarre jechuun nuuf eeree jira. Godinaalee Gujiitti guyyoota muraasa dura qondaalli mootummaa Itoophiyaa fi hoogganaan ministeera tuurizimii obbo Qajeelaa Mardaasaa shanee balleessuuf waan jennuuf hin rifatinaa jechuun isaanii ni yaadatama. Torbaniin shanee balleessuuf fiixeerra geenyerra jechuun kan beekaman caasaaleen mootummaa Itoophiyaa duula isaanii kana mirkaneeffachuuf godinaalee Gujiitti yaalii isaanii godhanis adabbii jibbisiisaa fudhachaa jiru jedhamee jira. Lolli aanaa Gooroo Doolaatti adeemsifamaa jiru lola jabaa ta'uusaa kan amanan ajajoonni waraana mootummaa loltoota madaan kaafachuu yoo hin dandeenye jechuun bo'aa akka jiran odeeffannee jirra. Lolli kun godina Wallagga Ba'aa aanaa Saasiggaattis guyyaa kaleessaa bifa haaraan kan eegale ta'uusaa maddi keenya GMN itti himee jira. Magaalaa Dambidollootti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa hawaasa duratti rasaasatti roobsuun ajjeesuun himamee jira. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa hidhannoo qaban kunneen gara gabaa guddicha magaalaa Dambidolloo deemuun dargaggoota hojii dhuunfaa isaaniif gabaa dhufan irratti marsanii qabuun loltummaaf mootummaan isin barbaade gara mooraa leenjii deemtu jechuun hoggaa dirqisiisan dargaggoonni waan didan qofaaf rasaasatti roobsuun ajjeesuu maddi keenya nuuf eeree jira. Haaluma kanaan loltuu mootummaa ta'uuf fedha hin qabu maatii kiyyan hojjedhee jiraachisa waan jedhe qofaaf dargaggoota addalee yaadataa nama jedhamu ija hawaasaa duratti rasaasatti roobsuun ajjeesuun maddi keenya ifoomseera. Magaalaa Dambidollootti gochi rifaasaan akkasii hoggaa raawwatamu yeroo afuraffaadhaaf jedhame. Qaamoleen nageenyaa mootummaa eenyuu fi eessarraa akka dhalatan kan hin beekamne uummata nagaa irratti rasaasa roobsuun ajjeesaa jiru. Kanaanis yakkoota waraanaa garaagaraa dhala namaa irratti hojjetaa jiru. Kana malees mootummaan Itoophiyaa dargaggoota fedhii isaanii malee ukkaamsuun leenjii waraanaa kennaafii jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa guutuurraa dhufu ni mirkaneessa. Qaamoleen sirna PP deeggaraa jiran baadiyyaa garaagaraa keessa deemuun hawaasa humnaan qabuun leenjii waraanaa kennaafii jiraachuus odeeffannee jirra. Baankiin Misooma Afrikaa hojjettoota isaa Finfinnee keessaa baasuuf murteessuu ibsee jira. Akka waajjirri olaanaan baankichaa ibsetti hojjettoonni baankichaa lama humnoota mootummaatiin karaa seeraa fi pirootokoolii idil addunyaa cabseen to'atamuu fi hidhamuu isaanii gabaasuun nageenya hojjettoota baankichaa biroo eeguuf jecha hojjettoota baankichaa biyyattii keessaa baasuuf murteessuu isaa ibsee jira. Humnoonni mootummaa Afrikaa baatti hoogganaa jeneraalaa baankichaa kan ta'an Dr. Abdul Kamaraa dabalatee namoota lama sababa hin beekamneen hidhuu isaanii sababeeffatu
gaafachuun hojjettoonni baankichaa Finfinnee gadi dhiisanii akka ba'an akeekkachiisee jira. Baankiin Misooma Afrikaa hojii misooma qamadii biyyattiin taasisaa jirtu deeggaruuf doolaara miiliyoona 84 kan deeggare waggaa ta'u, hojiilee biroo baha Itoophiyaatti hojjetamaa jiran deeggaruuf immoo doolaara miiliyoona 104 waadaa seenuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa kisaaraa karaa karansii isa mudateef doolaara fidaa jechuun dhaabbilee garaagaraa rakkisaa jiraachuun himamee jira. Rakkoo uumameef ibsa kan laatan dubbi himaan ajaalaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alam rakkoon uumame baankichi akka waajjira isaa cufu kan isa taasisu mitis jedhanii jiru. Itoophiyaa fi qondaaltonni ishee waanuma hundaa kaaduu fi haaluun beekamu. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti hidhamanii jiran rakkoo hamtuu keessa jiru jedhame. Lammiileen Itoophiyaa dararaa fi ajjechaa humnoota mootummaa Itoophiyaa jalaa bahuun gammoojjii fi galaana diimaa qaxxaamuruun biyya Saudi Arabiyaa ga'anis rakkoo hamtuu keessatti kufuun gatii lubbuu kaffalaa jiru. Walnyaatinsa siyaasa Itoophiyaa keessatti irraanfatamuun lammiileen dhibbootaan lakkaa'aman mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti ukkaanfamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee lammiilee kanneenii ija callisaan waan ilaaleef yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessa jiru jedhamee jira. Dargaggoonni biyya isaaniitiin dagataman kunneen yeroo ammaa abdii kutachuun guyyaa guyyaatti du'aa jiraachuun hubatamee jira. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kan gataman dargaggoonni abdii borii kun kanneen dhibee adda addaatiin du'aa jiran caalaa abdii kutachuun kan of balleessaa jiranis hedduudha jedhamee jira. Kanaafuu lammiileen biyyattii sagalee akka ta'anuuf waamicha dabarfachaa jiru. Yukireeniin kan weeraran Vladimir Putin barbaachisaa yoo ta'e Raashiyaa Yukireen waliin mari'achuuf qophiidha jedhan. Namni hin amanamne Putin hojii Yukireen keessatti hojjetaa jirruun warreen nutti dallananis yoo barbaadan waliin mari'achuu dandeenya jedhanii jiru. Kana jechuun ammoo faayidaa Raashiyaa dabarsinee kennina jechuu mitis jedhaniiru. Abbaan duulaa Putin itti dabaluun nuti of taanee jiraanna kan keenya hin laannu kan namaas hin fudhannu. Yukireen keessatti bakkoota kan Raashiyaa ta'an parsantaa 17 deeffanneerra amma waliin mari'achuuf qophiidha jedhanii jiru. Mariin kunis faayidaa Raashiyaa hanga hin miinetti eenyu waliinuu mari'achuu ni dandeenya. Waa'een Yukireen miseensa neetoo ta'uu ishee garuu kaafamuu hin qabu jedhaniiru. Gaash Putin akkasaa jedhan malee Zeleniskiin immoo kutaawwan biyya ishee weerara Raashiyaan jalaa qabame deeffachuuf meeshaalee waraanaa daran ammayyaa ta'an biyyoota lixaarraa galfachaa kan jirtu Yukireen dachee kiyya taakku takkayyuu eenyu abbaa ishee fadhiisa jechuun loltoota Raashiyaa deebistee ari'achaa jiraachuun gabaafamaa jira. Vladimir Putin rakkoo meeshaa waraanaa qabu jedhamaa hoggaa jirutti morkataan isaanii Zeleniskiin immoo meeshaaleen samii fi dachee irra balali'uu danda'an nu bira bashbashaa jedhaa jiru. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork gabaasi keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana Boonnoo Waabeekotte. Asanis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.